Magaafi takka si gaafa dhaarafaati. Warroonni dheengadde akkasitti bilbilaa si janaa akkana siin jedhan santu siif tahamoo Mariam sii taatee damooza sii kafaltee isii faana jettee namaa dhiistee waliin jiraattamoo lakki Arafaat naan taatu Mariam naan taatu amma nama daamii galaa yookaa bakka biraa garaa namni sun naa sirreessee waraqaa garas bahee dalagadhaa waan jedhu naa deebise. Lakki naa Mariam akka fedhe haa ta'u isiin naa taatii. Isi faana ta'a, isi faana jiraadha, naa tahee jira. Jettee nama takkaatu hin barbaadu, gargaarsa nama takkaatu hin barbaadu, damoozni isin naa kafaltu nagaa, dalagaan ani isi faana dalagadhaa jiru naa tahee jira. No, lakki naan taane narraa naa jijjiiramu yoo dandeessan waan akkana waan jedhu waan lama lafa gaa'e. Ani duraan dursee dhugaa rabbii dubbachuuf ani duraan dursee illee yaani haa ta'u dhabaatus gaafa tokko ani akka nama takkaatti isin cinaa dhaabbatee na fide rakkoon anaafisii jiddullee hin jirtu afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraattisii galee waan ta'eef ani marri uummanaa wayya gaafa rakkoon cinaa dhaabbatee mana keessatti illee rakkoon irra fidde hin qabdu isuma faana jiraadhaan hanga rabbiin na jiraachisa. Haala damoozaan haala yookaan gama biraa dhiibbaa sirra gahuun si huccuucuudhaan Mariyamoonni isin sirra geessite jira. Takkan jiru rabbiin narraga. Kontrol si godhuudhaan wanni akkana dhiisi siin jechuudhaan wanni isin sirra geessite jira. Injo. Asirratti immoo gaafii dhugaa Mariyaam akkasii gaafadha. Mariyaam si'iin sa'aatii 24 laayivii irra taa'i siin jette moo sa'a muraasa sa'aatii 2 taa'i iraftii godhadhu akka namni si yaadatu ta'ee irra taa'i siin jette moo sa'a 24 ofii jaalattee irra teessa moo Mariyaamtu irra taa'i jedhee si as gaddada. Ofii xiyyaafin taa'isin zaanirraabee zaanitti. Mariyaam si'a meeqasitti kaatee sa'aatii 2 ol irra taa'in jettee alaarmii si guuttee beekti moo lakki irra taa'i isaa alaaxul siin jettee duubaan si dirqiti. Sa'aatiin itti himtee sa'aan seeni sa'aan baay'inaan jettee jirti. Sa'aatii kana seeni sa'aatii kana baay'ee situ seera san cabsee sa'a 24 laayivii irra ta'a malee Mariyaam sa'aatii 2 ol akkasiin eeyyamne seera moo seeraa miti. Seera. Yani guyyaa keessa sa'aatii kana irra taa'i sa'aatii kana uffata kee miiccadhu sa'aatii kana iraftii kee godhadhu siin jette moo siin hin jenne Mariyaam. Naan jette. Sa'a 24 ganama laayivii seeni haga galgala laayivii irra taa'i siin jette moo siin hin jenne Mariyaam. Naan hin jenne. Siin hin jenne. Fedhii kan keeti sa'aatii 24 laayivii irra teettee akka feete haasa'uun irraa bahii jettee si'a meeqa alaarmii si guutte moo siin guunne Mariyaam. Naa guutte. Alaarmii san situ cawwade moo alaarmii si cawwade. Ofii kan keetii alaarmii jala dabalte moo Mariyaamtu si as gaddade. Ofii keetii irraa bahuu didde moo Mariyaamtu bahii siin jechuu dide. Laa ani silkii namaan irra bilbilee na ciiqa saalantii godhee nagarree. Almuhim sa'aatii nama hojjettu isiititti Mariyaam galgala Arafaat sa'aatii 2 irraa haga sa'aa haganaa irra taa'uu qabda. Galgala immoo sa'aatii haganaa irraa haga sa'aatii haganaa onlaayinii gurguruu qabda. Waan jedhu sii baastee jirti malee ganama irraa haga galgala waan bahii onlaayinii irra taa'i giddeetaa duubaan si dhiibaa yookaan taa'i onlaayinii irra waan siin jettu qabdi. No. Isi waan naan jette hin qabdu za'allee natti himde zaa kana jettee tartiiba na qabsiistee jirti. Yani ani ani beeku rakkoon tiyyasanii yani takka janiitu mala majani inshallah hin bara ubri rabbiin waa dheeressu fayyaa nu taatahu akkasii siin ja'a. Ummata san amma beektaa ati biloog ofirraa gootee hunda sa'aatiif amma Mariyaam jidduu keessan qirreetaan jira damooza irratti dalagaa irratti wanna itti qirree jettu qabda wanna itti si dabbaru wanna itti Mariyaam si as qayyamte qabda. Hin qabu. Hin qabu sii taatee mi Mariyaam. Naatoo bira kuttee naa tattaate. Ayyee ummanni si janaajjanu sunoo akkam ta'uu qaba waan na jaraa dhaamtu warra keessaan dhufee lubbuyyee mana madaamii dhaqi sa'aatii 2 qofa isaanii miicitee achi booda akkana jedhanii saamunaa isaantu sii bita warra jedhu saniif maal dhaamtaaf. Naa tahee jira narraa adabadha Mariyaam naa taate akka haadhaa naa goote akka obboleettii naa goote akka sarraatanyaatti damooza koo naa kafalti. Narraa ta'a naa taheera jettaan moo lakki naa koottaa naa gurmaaya bakka kana na baasa rakkoo keessa jira jettaan. Ijoollee amma booda dhufanii waan reefu Mariyaam sitti himte waan singaliin jira biroo na dhagaye. Maali beektaa? Amma kan si gaafadhe kana qofa naa deebisi. Hin deebista itti deemta. Wanni an si gaafadhe ummata saniin naa tahee jira Mariyaam naa taatee jirti dalagaan an dalagu naa tahee jira damoozni naa kafalamullee naa tahee jireenyis naa tahee na dhiisa Mariyaam ima bira taa'a. Araba hoyiituun barbaadu mana arabaa dhaqee isaanii dhiquun barbaadu
جتامو لك من أربعة دقيقة كساني لكوسنا سوكا يوكاني في بكسنا قلشا هينا غرغارة جتام متى ستي بريسونا مشان يجاب روبيزا دام زمان لامتار اوكي اني دامسو في اللي هنجرو يعني هاتو ساتو لباتو سندين بيتا دبچو لين فدو دبين مدة تفرتين في اني خرم غبابة على كل حال نجي مالي وانين راجي في كبا انت كسيدو بانجرتي مريم عرفو وان سيغافا دوكيسا مريم وني سين سودا تشستو جرا نجر وني نغاسي دورتو جرا تنكي واوي إيسا كان إيس وان سودا تشستو وي جرا مريم مانا كيس نجرومي اتفري دامي maal ree wanni rakkoo sirra jiru jira rakkoon sirra gahe jira haga ammaati Mariam hin biratti wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf bishaanii nu dubbatti hin dhoytu yoo magaalaa baate yoo fi bittee naa bittee dhufti siree takkarra uffata tokko fannoo hojii bulle laalame ummata laalame jibbiinsa namaatii fi walitti nama diruu nama wal kuffisuu deemu nama danquu deemu laalame an amma kan reefu aaree bibbee akkana dubbadhuuf Mariyaami matanaaf maa akkana tasakaayyaati osoo waan kana hunda gootu hin beekana nama isin nattaaf nagay waan isin jiru jira haatoo dhabaatos ati waan takka waan singaliin jira asoo reefa san keessatti gazee hedduu haasa'u guddiste dubbiin namaa singaltuu beektaati hedduu guddaa asoote waan siin arafaat haatoo saatuu dhabaatus namnaaf isin already afaan takkaasoo inaa waliif gallaa waan jiru hanqina jiru wal sirreeffachaa tartiiba wal galchaa karaa dheerallee hojii deemuu dandeenya tarii namni afaan waliitu hin beekne biyyaan baakana keessatti mana arabaa sanillee jiraachuma jira ani wanti niin irraa qomee wanti niin irraa aare jecha isiin qoricha si obaaste duruu qoricha si obaaste si dhamaaste takka sagalee itti qabanii akka waan namni dargaggeessu jiru akka waan dhiibbaa dargaggeessu jiru sagalee itti qabanii akkas jechuun lama sani malee wanti si aarse arafaan siin taane waraqaa maarre waraqaa siin taane miti atillee akka wayii Sasiin jenne isin Arafaat irraa Mariam irraa afaan takkaasubina Arafaat Mariam irraa jara kana qabuu ka danda'u si hin beektaami etama saratanyaa siiti boodigaardii siiti hojjettuu siiti eega narraa adabadha narraa gattaa isin anaaf akka fi Mariam qabuu dandeessu anaat danda'a likkii isaanii itti himaa situ danda'a kana bar amma Mariam illee amma anama maal jedhaaraan Mariamin wallaahi qaasaman billaa dhoorguu hin dandeettu sirraa nafu jedhaaraan kan ammoo ka dandeettu silaati makalaakaa marami ka ta'uu danda'u si beektaa kana waan maaliin cufta beektaa isin hin galchu hayaati jireenya kiyya keessaa bayaa jechuun dandeettu ati ummata sanii bayaa jireenya kiyya keessaa kaleessa jireenya kiyya keessaa qaanqeena bumarra kiyya keessaa bayaa anaa miti Oromoon maal jettu yeroo mammaaktu qaanqeena bumarra buutee gubdii jechuun silaa wayiin fatii lubbiyyan jedhame akkuma isin artu kanatti har'asii galee isin jecha isaanii isin jaanin san yaanii sanii isi aarse malee hammeenya illee walitti hin qabnu tarii kumbula takka uffannee wal jala seenee firaashi takkarra yoo magaalaa baate waan ofii bitattu waan fadhii kiyya nagaafattee baate mana madaamii akka jedhanii miti bara kana kaasi kalbi yaajin biyyaa keessa